Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kamisa bitootessa 22 bara 2018 ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa fi walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Magartuu Guutamaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduu guyyaa irraaf qopheeffanne qabadhee dhiyaadheera. Oduu har'aa waliin an Abdii Bilisummaati. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee haala hin eegamne keessatti komandi poostii labsuun ilmaan Oromoo hidhuu fi ajjeesuuf kan karoorfate yeroo ammaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti yakka suukkanneessaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira. Namoota hedduu yakka tokko malee oromummaa isaaniin yakkee mana hidhaatti guuruu fi namoota kaanis akka fedhetti ajjeesuudhaan yakka gara jabinaa dhala namaaf hin mallee hojjechuu irratti argama. Haaluma kanaan lixa Shaggar magaalaa Geedootti sabboonaa Oromoo obbo Taamiruu Alamayyoo kan jedhamu waraanni Wayyaanee mana jireenyaa isaa keessaa badii tokko malee butuudhaan mana hidhaatti akka darbite gabaasaan keenya ifa godha. Quuqama Oromummaa kan qabanii fi dhimma Oromoof kan duuba hin jenne abbaa maatii kan ta'an obbo Taamiruu Alamayyoo waraana komandi poostiin ukkaanfamanii gara Ambootti kan qajeelfaman ta'uu malee haga ammaatti bakka isaan itti hidhaman kan addaan hin baafamne ta'uun hubatameera. Ilmaan Oromoo waraanaan ukkaamsanii hidhaatti darbuu fi dararuun kufaatii Wayyaanii daran kan saffisiisu malee kufaatii amma Wayyaaniin keessa seentee jirtuuf furmaata tokkollee kan hin taane ta'uu qeerroon Calliyaa Geedoo gad-jabeessuun dubbatan. Akkasuma Teedii Biraanuu kan jedhamu magaalaa Naqqamtee keessatti waraanni mootummaa faasistii Wayyaanee akka ukkaamse dhaga'ame. Obboleessa isaa Muluqan Biraanuu kan jedhamu tibbanuma kana ukkaamsanii kan turan yommuu ta'u duulli qeerroo hidhuu kun daran hammaatee Oromiyaa keessatti itti fufee akka jirus beekameera. Kana malees Farahaan Gujee barataa yuunivarsiitii Haroomayaa seeraan waggaa 5ffaa barataa kan jiru tika Wayyaaneen ukkaanfamee bakka isaan buusan wallaalamee jira. Oduu biraan Moosisaa Daagim kan jedhamu ilma weellisaa beekamaa Daagim Mokonnin kan ta'e waraana Wayyaaneetiin bara 2016 magaalaa Bishooftuutti ijoollee 17 waliin qabamee haga ammaatti Qileenxootti hidhamee jiraachuu maddeen nuuf himan. Yakka itti himatamaniin badii qabdu jedhamanii akka ofirraa faccisaniif erga ajajamanii beellama ji'a 6 yeroo 2 itti kennanii jiru. Dhimma isaanii ofirraa faccisuuf waggaa tokko itti fudhataas jira. Manni murtii Wayyaanee akkasiin ilmaan Oromoo mana hidhaatti akka dararaman gochuun yakka daangaa hin qabne raawwachaa jirti. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'ootti rakkoon jiraattota irra gahaa jirtu guyyaa guyyaatti hammaachaa deemaa jira. Humni komandi poostii Makkalaakayaan Wayyaanee uummata manarra deemuun reebuu fi mana hidhaatti guuruu Bahaa Oromiyaattis itti fufee jira. Namoonni hidhaman haga ammaatti maqaan kan nu qaqqabe keessaa Dachaas Ahmed Umar dura bu'aa waajjira dargaggoo aanaa Malkaa Balloo, Ibrahim Yusuf itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Malkaa Balloo, Ahmed Muktar kantiibaa magaalaa Jajaa fi dargaggoo Aliyyii Muummee kanneen jedhaman mana hidhaa Shinileetti geeffamanii akka jiran maddeen gabaasan. Hidhamuu namoota kanaatiif sababa kan ta'ee fi waraana Wayyaanee itti waamuun kan qabsiisee itti gaafatamaa waajjira poolisii Inspektar Dabalaa kan jedhamu akka ta'es maddi odeeffannoo keenyaa eereera. Yeroo ammaa kanas maqaan namoota 37 waraana Wayyaaneef kennamee barbaadamaa akka jiranis beekame. Kanaafuu qeerroon Malkaa Balloo akka of eeggannoon socho'an gamanumaan dhaammanna. Oduu keenyatti aanuun magaalaa Dambidolloo keessatti namoonni harka diinaa ta'uun uummata rakkisaa turanii fi jiran saaxilaman.
Namoonni kunneen dhumiinsa barattootaa fi namoota magaalaa Dambidollootti rasaasa wayyaaneetiin rukutaman hunda keessatti hojii basaasummaatiin shoora guddaa taphachuun isaanii beekameera. Namoonni hojii diinummaa uummata Oromoo magaalaa Dambidolloo irratti hojjetan maqaan isaanii kan nu qaqqabe Kumarraa Raggaasaa Wayyeessaa itti aanaa inspektaraa kan ta'e Fiqiruu Dhaabaa poolisii Toleeraa Ifaa fi Takilee Dassaaleeny warra badii guddaa dalagaa jiran ta'uu maddeen odeeffannoo keenya Dambidolloo irraa ibsan. Namoonni kun arfan poolisoota godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti namoota uummataaf hojjetan fakkaatanii namoota uummata irratti hojjetaa jiranidha. Isaan kun yeroo ammaa komandi poostii wajjin hojjetaa jiru miseensa poolisii uummatas qabsiisaa kan jiran ta'uun beekameera. Keessattuu Kumarraa Raggaasaa Wayyeessaa kan jedhamu uummata irratti miidhaa adda addaa nama hojjetaa jiru ta'uunis beekameera. Basaastonni diinaa kun arfan magaalaa Dambidollootti namoota quuqama sabaa qabanii fi aantummaadhaan hojii uummataa hojjetan hiisisaa fi ajjeesisaa akkuma turan ammas itti fufuudhaan namoota nagaa hedduu basaasaa akka jiran odeeffannoon sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe addeesseera. Namoonni kun ammaa ka'anii hojii diinummaa isaanii hin dhiisan taanaan tarkaanfiin madaalawaa irratti fudhatamuuf akka jiru qeerroon dambii ifa godheera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa irratti fudhataa jiruun kan qabduuf gadhiistuu kan wallaaltee mootummaan faashistii wayyaanee ammas dabalataan humna waraanaa gara lixa Oromiyaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Kana malees uffata poolisii Oromiyaa uffachuudhaan akka waan waraana bilisummaa Oromootti dabalamuuf barbaadaa jiranii fakkeessuun bakka waraanni bilisummaa Oromoon jiru argachuu fi odeessa funaannachuuf shirri xaxaa jirtu bira ga'ameera. Waraanni wayyaanee uffata poolisii Oromiyaa fi uffata siviilii uffatanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamnaa eessa jira karaa isaa nutti agarsiisaa jechuun uummatatti dhihaatanii hojii basaasummaa gaggeessaa akka jiranis barameera. Guutummaa Oromiyaa keessatti hojiin basaasummaa kun mul'achaa jiraachuunis beekameera. Gama biraan basaastonni wayyaanee baatii 3 oliif afaan Oromoo leenjifamaa turan onoota Gidaamii, Beegii fi Dambidolloo keessaa huccuu poolisii Oromiyaa uffatanii adda bilisummaa Oromootti makamuu barbaannaa karaa nu qajeelchaa jedhanii uummata dogoggorsuuf socho'aa akka jiranis bira gahameera. Kana waan ta'eef uummanni keenya hojii basaastota wayyaanee kanatti dammaquun namoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahatee isinitti dhufu irraa akka of qusattan hubachiifna. Magaalaa Naqamtee keessatti kan argamu manni hiraarsaa beekamaan mana hidhaa Jaatoo keessaa hidhamtoonni cabsanii bahuun dhaga'ame. Yeroo gara yerootti ilmaan Oromoo gaafii haqaa gaafatan hiraarsaa kan ture manni hiraarsaa Jaatoo kun godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti kan argamu. Guyyaa kaleessaa mormii hidhamtoonni geggeessaniin hiraarfamtoonni ammaaf maqaan baay'inni isaanii nun gahiin cabsanii bahuu nuuf himan. Manni hiraarsaa kun dargaggoota gaafii haqaa gaafatan kan baadiyyaa Naqamtee jalatti argaman hiraarsuun beekama. Haga ammaa mormii onoota baadiyyaa magaalaa Naqamtee keessatti godhamaa turee fi godina sana keessatti geggeeffamaa tureen yakkamanii dargaggoonni hedduun keessatti hidhamanii jiru. Sababa hidhamtoonni cabsanii bahaniif magaalaa Naqamtee naannoo hospitaalaatti boombii imimmaaneessaan uummata naannoo irratti dhukaafamee jeeqaa turullee maddeen keenya nuuf gabaasan. Poolisoonni mana hidhaa kana eegan hidhamtoota kana garmalee reebaa akka turanii fi miidhaan akka qaqqabellee beekameera. Akkasuma poolisiin federaalaa mana hidhaa seenuudhaan hidhamtoota dararaa turuun beekame. Darajee Gammachiis kan jedhamu warra mana hidhaa Jaatootti poolisa eegumsaan haleelaman keessaa tokko yommuu ta'u lafeen mataa isaa cabuudhaan mana yaalaa akka jirus dhaga'ame. Oduu keenya taanuun baqattoonni ajjechaa Moyaaleetti ta'e baqatanii Keeniyaa qubatanii jiran nyaataaf bakka bultii dhabanii rakkataa akka jiran beekame. Baqattoonni buufata yeroof qophaa'eef keessa jiran akka jedhanitti deeggarsi baqattootaaf dhiyaatee fi lakkoofsi namaa waan wal hin ginneef namni hedduun rakkoo keessa jiraachuun himame. Baqattoota kana kan gargaaraa jiru waajjirri dhimma baqataa haga danda'e hojjetaa jiraatullee gahaa akka hin taanes ibsameera. Gama biraan waldaan Fannoo Diimaa lakkoofsi namoota gara Keeniyaatti qaxxaamuraa jiranii dabalaa jiraachuu beeksise. Baqattoota Oromoo ajjechaa agaazii baqachuun Moyaalee irraa Keeniyaatti baqatan keessaa dubartoonni 26 dahuun beekameera. Namoota gara Keeniyaa deeman kana keessaa dubartoonni 600 ulfa kan turanii fi isaan keessaa dubartoonni 26 da'uu maddi odeeffannoo keenyaa ni ibsa. Humni komandi poostii mana jireenyaa uummataa irratti deeksisaa jiraachuun dhaga'ame. Bitootessa 20 bara 2018 magaalaa Finfinnee bakka Qaraaniyoo jedhamutti poolisoota Finfinnee of dura oofuun manneen jireenyaa uummataa irratti diigaa akka oolan beekame.
Diigumsa kana keessatti mana maatiin waggaa 12 ol keessa jiraatanii keessatti wal horan irratti diigsisaa meeshaa mana keessaa qaban caccabsaa akka oolanis beekameera. Kun immoo sababa Oromoo ta'aniif qofa keessa darbanii manneen Oromoo qofaa adda baasuun diigaa ooluu maddeen keenya gabaasan. Jiraattonni manni irratti diigame kun daa'imman waliin akka bineensaa bakkeetti hafanii boo'aa jiraachuunis dhaga'ame. Poolisoota Finfinnee manneen uummataa irratti diigan kanaaf maaf diigduu jedhanii yommuu gaafataman komandi poostiitii nu ajaje jechuun akka deebisantu himame. Dhumarratti godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Mandiitti kan dhalatee guddatee Waasihuun Balaachoo ajjeefamuun dhaga'ame. Waasihuun umuriidhaan ijoollee kan ture yommuu ta'u umurii ijoollummaa kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee guddaa ba'aa kan ture. Qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramee hojii gurguddaa fi bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoof adda durummaan ba'aa kan ture. Yeroo garaagaraatti humna tikaa mootummaa barbaadamaa erga ture. Bitootessa 21 magaalaa Najjoo keessatti du'aan isaa fannifamee argameera. Duuti Waasihuun gaaffii cimaa kan namatti uumuu fi tooftaa harawaan diinni nu ajjeesuu akka eegalte ibsa. Waasihuun kutannoo fi gootummaadhaan hiriyoota isaa biratti kan beekamu, jaalala hawaasaa kan qabu yommuu ta'u, du'asaa fi akkaataa du'asaatti kan gaddan hawaasni isa beekan Waasihuun irraa abdii gara fuulduraatti qaban ibsanii gadda guddaa itti dhaga'ames ibsataniiru. Boolasaa daadhiin haa guutu jechaa maatii fi hiriyoota isaa akkasuma uummata Oromoof jajjabina hawwina. Qabsaa'aan ni kufa, qabsoon itti fufa. Kaayyoon qabsaa'aa tokko jaallan isaatiin bakka ga'a. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaarraaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tibba kana waraanni bilisummaa Oromoo dirree dhihaa waraana wayyaanee irratti tarkaanfii haleellaa fudhataa akka ture quba qabna. Sanatti kan aarte waraanni mootummaa wayyaanee yeroo ammaa kana baadiyyaaf magaalaa lixa Oromiyaa keessa naanna'uudhaan uummata nagaa hiraarsaa akka jirtudha kan odeeffannoo qabnu. Sana bilbilaan kan odeeffanne qabna. Abdii Bilisummaan jedhama, sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irraatiin si bilbilaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree dhihaa tibba kana waraana wayyaanee irratti tarkaanfii haleellaa fudhataa akka turee fi jiru quba qabna. Kanaanis balaa guddaan waraana wayyaanee irra ga'eera. Akka odeeffannoo qabnutti yeroo ammaa kana waraanni wayyaanee hawaasa keessa deemuun dararaa akka jirudha. Mee kana irratti waraanni wayyaanee kun maal gochaa jira? Waraanni wayyaanee godina Wallaggaa isaa aanaa Gidaamii gidduutti uummata keenya hiraarsuudhaan daa'ima ayyuu yookaan abbootii jedhanii moobaayilii harkaan isaa fudhatan dhiiduu qabaluudhaan aanaa lama keessatti baay'ee humnaa ol qabeenyaan akka isaanitti reebichaan fi inni kaan bakkee bulee inni kaan mana namaa bulee waan nama jaabu qabeessa taa'isii kanaa jechuudha. Ittuma kofiin argee ture. Kanaaf qabeenyaa irratti fi reebichaan fi aanaa lama gidduutti jechuudha. Isa caalaa ona Gidaamii jalatti dhiibbaa guddaa qeerroodhaa fi abboota harmoota irratti dhiibbaa guddaa sababa geessisaa jiru. Kana uummanni adaraa sagalee uummataa kana qilleensarra nu warshaaf jedhee isin gaafatan. Amma yeroo uummata keessa deemanii uummata rakkisan kana yeroo uummata dararan kana maal dhabaniiti maal gochuu barbaadaniiti mee waraanni kun? Yoo nuti isin bira dabarru balaa nutti bobaa yoo nuti isin bira dabarru malee dubbiin nu mudatu. Kanaanitti bilbilaan sababa ta'eef yoo bilbila keessan isin harkaa fuunee waan ittiin hin qabdanii. Kanaaf akkasiin nuuf gootan immoo nuti isinii goone jedhaniitu qeerroo aanaa lamaatti ifakkaruu humnaanitti dhaadhatu waan jaallatanii jibban irratti gochuudhaa fi daandii konkolaataarra kan isaan deeman. Humna qeerroo mana barumsaa dhaquun mana barumsaatti galu tokko moobaayilii harkatti isaan jiran. Memorii isaanii sakattoo memorii isaa keessatti waan argan immoo reebuu hin karaarra jilbaan daa'imsiisu eeggansa shokka kwaasii daandii kanarratti. Yeroo reebicha kana taasisanii yeroo bilbila kana namarraa sassaabanii akka namni odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoof hin kennineef yaadaniitu. Odeeffannoo gara bitaa mirgatti darbee keenya hubattaniitu gara adda bilisummaa Oromootti darbanii biyyattanii sababa himtanii fi akkasiin himuu kana goone amma immoo eenyutti himturee jedhanii kan isaanii harkaa funaanan.
Mee kana gidduutti miidhaan ga'ee jira namoonni miidhaman jiru. Kanneen miidhaman lafeen dhabe duntaanee kan isheen lafa ragan ga'e kan bilbila lukka'ee namatti noomti qaabaman humna baraanaa lama gidduutti nachootuma naannoo lafa dubbeen ta'e akkeerii olitti jechuudha. Qalbii isheedhaan sana jalatti bilbila lukka'ee aarsiru lukka'ee hudduu kanaa lafa ragan ga'e uummanni akka jirutti ilaalfamaa jira. Amma taa'ee kana wala amma taa'ee kana manaa bilbilamaa ture. Egaa kanaaf uummanni namatti himatu dhabeera. Kanaaf yeroo uummati sochoo keessa malee immoo sochoo tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf tarkaanfii kana bakkatti uummata gidduu sochootti jennu rakkanuu tarkaanfii irratti fudhataniif uummata duukaa isheenisi uummatichi ishee duukaa miidhamuufiti uummata keenya yeroo barataan darbee galuu inni sochootti isheen darbee. Tibba kana gaa waraanni wayyaanee kun waraana bilisummaa Oromoo barbaacha odeeffannoo waa'ee waraana kanaa argachuudhaaf baadiyyaa keessa miillaan deemaa akka jirudha kan dhagaa jirru. Miillaan deemuu isaaniif sababni maalime? Miillaan deemuun isaaniidha warra kana barbaacha hedduu hin taane uummata kadaa hojii isaa hojjetatu uummata daandii isaarra deemuu seeroo mana barumsaa dhaqu mana barumsaa galuu isintu nurratti boonsaa jira isintu nu rukuchiisa isintu keessa barsiisee jedheeti kan inni uummata adamsu malee isa sana humnatti hin adamsus hin qabu barumsatti hin adamsus hin qabu gahee isaan hin qabu maaliif waliin jidu meeshaa fi saayii waliin jidu isa ushaa humni ishee dandeessutti dhimma baate uummatatti isa barumsa hin qabne sadeenyii hin qabne. Waraanni wayyaanee kun konkolaataadhaan deemuu sodaachuudhaan konkolaataadhaan wayita deemutti tarkaanfiin irratti fudhatamee ajjechaan waan irratti geggeeffamuu fi miillaan deemaa konkolaataan deemuu sodaataa jirudha kan nuti odeeffannoo qabnu. Kana irratti mee maal jettu isin? Akkas konkolaataan ayyotee manni konkolaataan deemuudhaaf humna diina itoosanii isaa tarkaanfiin fudhachiiftu saboo ta'eefi nuti isiniin immoo harka keessan isin cabsinee miilla keessan isin cabsinee waan ta'eef ittiin diina keessa wal quunnattanii isin harkaa sassaabna nuuf diina miti nuti gaachana keenya wabii uummata Oromooti jette ijoolleen leengaddas kan ilmaan qeerroo namni sadii irratti rukutamte moobaalii sassaabu rukatti maaliif sassaabu jedhameeti kan dhagaatti guurame dhagaadhaan rukutte qeerrooni isaan immoo ijoollee nama lama rukutanii tokko biraatti keessan kunis moobaalii sassaabu irratti. Odeeffannoo kana gaa odeeffannoo argachuudhaaf hawaasa gariin sossobaa odeeffannoo waa'ee waraana bilisummaa Oromoo argachuuf hawaasa gariin sossobaa gariin dirqisiisaa jirudha kan nuti dhagaa jirru. Uummanni Oromoo naannoo sanaa waraana bilisummaa Oromoo akkamitti ilaalaa jira? Waraana wayyaanee hoo akkamitti ilaalaa jirame? Waan qabus wajjin nyaataa waan qabullee wajjin uffachaa iddoo irraa of hin qusatin bagara billeetti fide jedheetu uummanni keenya iddoo addaa ofirraa hin baasin lagatti itti fottokee Obkastoo yoonti isiin diinatti dabarsee islaamni ilmi goota nu haa balleessu foonni goota keenyaa hirmi nu taatu jedheetu uummanni waadaa kana seenee of jala dhokfatee harmoonni illee qabsii jala dhiirrillee foonni isaa jala dhokfatee kan inni hangammaa jiru tokko guyyaa tokko hin saaqamin jechuudha. Kanaaf maaf saaxiluu diddanii barreen gaddaa barataan hin saaxiltu sababa jedhameefi amma maaliif saaxiluu dadhabde maaliif ni godhe kan jedhe kaayyoo keenya ifa nuu baase ifa nuu agarsiise kan barreen gaddaa ilmaan keenya abboo kaayyoo keenya ammana nurratti gubaa ture irratti tarkaanfii sababa ta'eefi hanga manaa baanitti hanga lubbuun nuti abaasitti bira dhaabannaa jette uummanni. Waraanni keessan jechuun waraanni bilisummaa Oromoo baadiyyaa keessa socho'uudhaan hawaasa waliin akka marii godhuu fi wal arguudha kan dhagaa jirru. Gama kanaan mee sochiin waraana kanatti gufuu ta'u jira? Akka isaan sochii hin taasifne wanti gufuutti ta'u gama hawaasaatiin rakkoon jira? Ammaaf hin jiru waan nama ajaa'ibu ammaaf guddaan xinnaan simannaa olaanaadha kan godhamu kanneen farra ta'an immoo jiru. Isaan immoo lakkoofsaan warra kaleessa ashaangulliitti wayyaanee ta'anii nama ceesisaa mana gubsiisaa abbaa manaa hiisisaa haadha manaa fuudhaa turan sanatu diinummaan jaampaanii warra sammuudhaan gabroome kanaaf jarri immoo qajeeluu hin dandeenye dabalatee warrattin akkasii aanarra nama 5-7 ta'anii isaanis qabeenya qabsaataa hin sama duroomanii turanis jarri kun ammayyuu harka diinaa keessa jiru garuu waan tokko fiduu hin danda'anii kanas jechuu hin danda'anii odeeffannoo hin argatin akkasumatti ofiif shakkii yookaan sodaa qabanii fi waraana gara naannoo isaaniitti waammatu. Ofii isaaniif sodaa qabu ofii isaaniif maaliif kaleessa deemgadda booda meeqa beelaaf fidanii tumaan laqaan isaan harka jiru qoricha dhabuudhaan dhukkubfatee duudhaan biddeen irratti mana namaatti duudhaan kana rakkoo guddaa
fi odeeffannoo diinaan namni laatu qabu lammiin Oromoo bobbareera. Akka waliigalaatti odeeffannoo bal'aadha kaniitu nuuf laattee mee akka waliigalaatti waraanni kun akka jabaatuuf hawaasa Oromoo biyya alaaf keessa jiruuf maal dhaamta? Ani uummata Oromoo biyya hambaa keessa jiru dhaamsa kan hin dhaabu tokko waan hojjettan irratti Waaqayyoon sodaadha. Lammii keessanis immoo waa gochuu dadhabde waan isa miidhu hin godhina Rabbiin sodaadha. Injifannoon kan uummata Oromooti umurii dheeraadhaati. Bilisummaan isin lammii gondira. Hayyee ulfaadhu odeeffannoo nuu kennitee fi yeroo biraa walitti deebina nagaan ture. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee Jaalabdii Bilisummaa ture horii buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophiitti aanuttan isin dabarsaa ammas nu waliin tura. Falli furtuu gadadoo addunyaa kanarraati. Uummata gadadoo jala jiraatu jechuun ganamaa galgala dubbataa yoo nageenyeerra. Gadadamaa jirra, rakkataa jirra, miidhamaas jirra, kunoo saamamaas jirra, lafaaf qabeenyaa dhabaa jirra, lubbuu namoota qaqqaaliis dhabaa jirra, hidhamaa dararamaa jirra jechaa gariin halaalaa garaa keessatti dhukkubsatee uummanni koo akkana ta'aa jira jechaa waggoota gadadoo dhaloota dabarsu akka hin taaneef falatoo ta'uu nu feesisa. Falatu furtuu keenya ta'uu qaba. Balballi bilisummaa cufamtee jirtu kun furtuun ishee fala harkatti laatamtee jirti. Hanga fala waliin hariiroo hin horannetti rakkinaa baanaan dhuufuu looniiti. Abbaatu of mara jedhe boofti jedhuun. Qaamni dhufee nu falu qaamni gadadoo kana keessaa nu baasu eessayyuu hin jiru. Anumaaf situ numaaf numatu rakkinaa wal baafata. Akkamittiin gaaffii jedhuuf falaan fala falu, malaan malaa malu. Har'a hundatu bu'a warri gumaa warri dhiigaan harka dhiqatanis ija isaanii ashaboon dhiqatanii utuu bu'anii agarra. Warri miidhame boo'uun waan haqaati. Maaliif ree waraanamee miidhamee boo'uu dhiisaa? Warra gadadamaa jiruuf boo'uun sirruma. Ta'us isaanuu ganamaa galgala akka badii wayii cuumcuummaa ooluun hin feesisu. Mimmaan waa hin fidu. Kanaaf boo'urra taa'ee gumee falaa foo'uu arfaasaa gammachuu gumee sanaan gadadoo garafuu rakkina adabuun barbaachisaadha. Har'a gumee garbummaa ittiin garabnu hin qabnu taanaan guyyaa guyyaan boonya. Ganama galgala rakkinni nurra dhaabbattee ekeraa nu gooti. Kanaaf dhaloota gumee falaa foo'uu shaakalu horachuun barbaachisaadha.
har'a hundatu hirqinfata. Inni nagaanis inni dabaanis hirqinfachuusaa argina. Inni ajjeeses inni maatii awwaalee abbaa faada obboleessaaf obboleettii hiriyaa awwaales ni hirqinfata. Hirqinfuu maalii hirqinfata? Inni ajjeese gammachuutu maqaasaa halaalaa waama. Isa gammachuun maqaasaa dha'uuf hirqinfata. Inni maatiin duraa du'eoo isaanis hirqinfachuun dirqiidha. Hirqinfuu maalii? Waamicha ekeraa gootaa waamicha booriin waamtu hirqinfatu. Hirqinfatee imimmaan buusaa waadaa irbuu walii gala. Waadaa hin waadamne waadaa haqaa waadaa isa du'e du'aa kaaftu irbuu keessatti ofii gala. Irbuu hin irbamne irbuu haqaa. Kanaaf hirqinfata boo'ichaa jabanaa kana nuuf galuu diddi. Waldhuubuu wantootaa argina. Waldhuubuu gaariif gadhee kun maaliif ta'e? Yeroo falli itti barbaadamu ga'e. Kanaaf akkana wal fakkeenyi gaariif gadhee uumame. Yoo jarjartiin deemne balaaf rakkina keessa seenuu malla. Akkamiin deemna ree? Akkaaf akkaan deemna. Malaan malaa mallee falaan falafalla. Waggaa 50 hidhamee hiikamuuf bultii 5 itti galteetta jennaan ammayyuu 5 bulaa jedhee if gaaguree isa namichi jedhus ta'uu hin qabnu. Waggaa 50 hidhamee halkan 5 buluu dadhabuun obsa dhabuudha. Kanaaf obsaaf murannoo kutannoo nu gaafata. Uummanni maal eega? Maal fedhaa jira? Uummanni keenya fala barbaada. Kana falli kottu akkas goonaa, kottu akkasiin deemnaa, kana raawwanna, kana goonaa barbaada malee kana godhii akkas ta'ii taa'ii ka'ii golatti galii ba'ii jechuu halaalaa barbaadaa hin jiru. Waan inni eegu eessa jira? Waan uummanni eegu uummatuma keessa jira. Waan inni fedhu harkuma uummataa harka jira. Maal eega? Isa keessa isaa jiru sana. Isa dahoo kaa'ee jiru dhokattuu hawweesaatii. Sanahoo gola onnee keessa ruuqeera. Amma maaltu irraa eegama? Isa keessa isaa dhoksee kaa'e sana gadi baasuu, isa keessa isaa sana dammaqsuu, isa keessa isaa jiru sana ururfachuu, jabeeffachuu, isa keessa isaa jiru sana waan qabuun tumsuu, gargaaruu, akkuma keessa isaa dhaggeeffataa jiru inni uummanni of keessa dhofkataa jiru fala uummata isaa lafa kaa'uu qaba. Kana falli nu baasu taankiin keenya fala keenya, snaayiperiin keenya si uummata keenya jechuunii qaba. Uummanni keenyas keessa isaa dhaggeeffataa bara dabarsuun qabu. Waan keessa isaa kanaaf tumsa barbaachisu gochuufii qaba. Falli yaalaa rakkina addunyaa kanaati. Falli furtuu gadadoo addunyaa kanarraati. Falli meeshaa xiqqoo hojiin guddaati. Falli hin mul'attu dhokattee looti. Falli hafuura wayiis fakkaatti. Hafuurri sun dalagaa ishee qofatu argama. Qaama falaa bifa falaa arguuf fiigna otoo hin taane hojii falaa arguuf tattaafachuu qabna. Fala argaa hin jiru. Meerre falli jechuu miti. Hojiin falaa meerre falli maal dalagaa jira? Anoo fala tumsaan jira jechuun barbaachisaadha. Falli qabsaa'ota gameeyyii harka jirti. Falli duutu. Falli ogeessotaaf beektota harka jirti. Falli yoomuu hin baddu ni jiraatti. Falli onnee sabaa keessa jirti. Fala tuttuqanii balleessuuf yaaluu miti. Fala kunuunfachuutu uummata kana baasa. Fala jabeeffachuu, fala falachuu kun furtuu keenya ta'uu qaba. Maa irratti? Falli keenya waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuu, waraana bilisummaa Oromoo yookaan waboo of keessa dhokfachuu, icciitiin qabachuu, soorrataan deeggarsa feesisuun cina dhaabbachuu, waraana bilisummaa Oromoo dhufee si keessa taa'ee si waliin taa'ee garbummaa qorba'uuf tattaafataa jiru waliin kokkee wayyaanee qabamtee jirtu ajjeesuun dhabama gochuu garboonfattootaa dirqama sirra jira narras jira. Oraa bulaa deebanaa. Barreessaan barruu kana qalbeessaadhaan dhiyaa ture horii bulii jenna. Qopheessaan sagantichaa Ciibsaa Mardaasaan ture. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaa irraaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa boriin hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.